ulfii gadameessaan alaa keezii guddaadha. Keezii haadholii hedduu itti dhabnee fi itti dhabaas jirrudha. Dhimma kana ittisuu dandeenya hubannoon isaa hammam hubannoomti ulfa gadameessaan alaa yookiin ektooppikii kan faana wal qabatee jiru. Okay. Ulfi gadameessaan alaa sababoota garaagaraatiin uumamuu danda'a. Amma akkuma jedhe tokko seeraan fayyadamuu dhiisuu emergency contraceptionii kan post piilii or post coital piilii kana tokko koziin isaa tokko isadha. Maaliif sitti fakkaate takka ergi sa'aatii 72 keessatti fayyadamuun dirqamadha. Sa'aatii isaan eeguun fayyadamuun dirqamadha. Takka sa'aatii masaa eeganii fayyadamanii fail gochuu danda'a. Because emergency contraception is not 100% protective. Efficacy isaa naannoo 75 hanga 85 naannoo sanadha. Yoo seeraan fayyadamanii effectively naannoo percentii 90-95 ta'uu qaba. Normally naannoo gosa 3 jira emergency contraception. The highest 95% dha kan protective influence. So fail gochuu danda'a. Fail godhe progesterone yoo movement isaa kannas onnoo ta'uu danda'a. Kabiraan kan baay'inaan ectopic pregnancy predispose godhu infectionii gadameessaati. Infectionii gadameessaa PID kan jennu pelvic inflammatory disease kan jennu girgiddaa gadameessaa kan keenyan gadameessaa miidhee ujummoo gadameessaas affect yoo godhe keessi ujummoo gadameessaa sun wal qabata hin cufamaa jechuudha ofuma isaa inflammation dhaan infection yeroo jiraatu qaamni keenyan kulkulfata diimata yeroo sana immoo wal qabachuu keessi isaa walitti akka keessoon isaa wal qabatee seeraan hanqaaquun dabarsu jechuudha. So fertilizationiin ergi uumamee booda normally gara keenyan gadameessaatti deemuu qaba. So cufaa taanaan achumatti intini ta'e hafaa jechuudha. Baay'inaan especially biyyoota guddatan akka keenyaa keessatti infectionii gadameessaa yeroodhaan yaalamuu dhiisuu infectionii gadameessaa wantoota dubartii miidhuu danda'an keessaa tokkodha. Inni tokko ectopic pregnancy yookaan ulfa gadameessaan alaatiin. Garbiraan even infertility. Cufamuun ujummoo gadameessaa ulfi akka uumamne kan godhu keessaa tokko isadha. Baay'inaan inni kunis cufamuun ujummoo gadameessaas baay'inaan ulfa dhala dhabuu warra fidan keessaa tokko.